fayyee jira. Saniin ala mootuu yoo hin dandeenye annamatti tagaatatu rabbiin mootu akka rakkoo keessa na seensiseen keessaa na baasa alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya kam jirtu bakka jirtanitti baay'een kiyya kan kabaja kan jaallaa isin haa qabu isin jecha yaakinoo akkuma argitan alhamdulillah fayyee jira. Rabbiin galanne haa ga'u. Yaans hanga tokko wanti wayii tokko narraa qallee jira. Rabbiin galanne haa ga'u. Waanti Baga Yusuf Allah kan orang baga motu Rabbiin kiyya yuutu la olche kan hundaayuu argisiisa. Rabbiin fatana wayitiif waa hundaayuu si argisiisa. Alhamdulillah kana bicha miti fatana baay'ee argine isin deemu beekani. Haa ta'u waan fedhallee narratti godha. Fatana illee natti baay'isu Rabbiin dawaamu na fidee jira. Yusuf masiirii natti godhisaniin dawallee Rabbiin na fide. Alhamdulillah Rabbiin galanne haa ga'u. Wanta hundaayyuu sheeyitichi asitti dhufee dawaa ajaa'iboo ta'an naaf kenneera. Alhamdulillah Rabbiin galanne haa ga'u. Kun dawaa babbareedaa dawaa ajaa'ibaa jechuudha. Hin fuunfattaa minaamin naan jedhe dawaa ajaa'ibaati. Osoo hanga har'aatti waan kana qabaadhe siiriin hanga har'aa akkas nan gootu ture. Haa ta'u waan akkuma argitan kun Yusuf illee na cinaa jira. Ani waa jechuun illee hin barbaadu. Miidhu illee hin barbaadu. Amma booda qiimi illee itti qabatu hin barbaadu. Na miidhanii akka dhiiraa tokko ana miidhanii rakkoo takka hin qabu. Anaaf immoo jazaa rabbiitu kafala. Alhamdulillah ani wallahi tana keessa bahuun kiyya dhugamatti anaaf surprise guddaadha jedhee yoo isin hime baqa maal akka jedhee ibsu maal akka jedhee isin himullee hin beeku. Alhamdulillah waan nan kiyya fayyuudha. Rabbiin galanne haa ga'u isin jechuu barbaada. Kanarraa kanaaf immoo akkuma argitan wallahi baay'ee tokkollee miidhameera, baay'ee tokkollee dhukkubsadheera. Bihans nama dhabuun kunillee wallahi baay'ee simiidha. Ani wallahi Rabbiin galanne haa ga'u waa baay'ee ta'eera. Garuu ammallee fuula namaa dhaabbatuun azaabamu maal jedha Oromoon. Wallahi fuula keessan dhaabbatu illee hin barbaadu ture. Ani fuula hawaasa Oromoodha. Fuuluma hawaasa ilma namaatu dhaabbadhee rakkoo kee ibsatuun anaaf wallahi baay'ee ulfaataadha. Garuu alhamdulillah amma fayyadamee san hundaa ofirraa dhiisimee jiraachuudha. Garuu ani ammallee ka barbaadu wallahi billahi maqaa rabbiitiin isin kakadha. Bakka Rabbi yoo sodaattan ani rabbumaan isin qaba waan biraa takka isin hin jedhu. Ani ijoollee tanallee waa gochuullee hin barbaadu. Waallee jechuun hin barbaadu. Akka isin jettan san harargee maalii jechuun illee hin barbaadu. Garuu wanti ani rabbii kiyyatti beeku akka amma dura rabbii kiyyatti gifii hin dalagin qofaatti beeka. Ammallee mootu rabbii gifii hin dalaysiisine yoo dandeessan ani amma booda biyya galuu barbaada. Yoo dandeessan biyya na galcha. Biyaans maaliif baharallee hin taane jechuudha. Namni anaan lubbuu kiyya na fiixan jechuu hanga ammaatitti haayizoo jettanii du'aa illee na cinaa dhaabbataa jirtan hamilee natti ta'aa jirtan yoo danda'ame haga danda'amuun na cinaa dhaabbadhaati gara biyya kiyyaa na deebisa. Miknaatum ani biyya kana keessatti bataam na jibbisiiseera. Haalli biyya kanaa ummanni biyya kanaa Araba osoo hin jenne, Oromoo osoo hin jenne, Tigree osoo hin jenne, Habashaa osoo hin jenne, Maalii osoo hin jenne guutuun isaanii uummata sheexaanaa qofaadha. Kanaaf yoo dandeessan Rabbiif jecha gara Itoophiyaa garuu barbaada. Urga biyya kana dhufee har'a baatii 8ffaa 9ffaa keessa jira. Garuu
guyyaa takka dalagaa seenee hin beeku na beeytanii guyyaa kaaniin qabamaa guyyaa kaan immoo tokkuma argitan siqaayii guddaa keessa jira wallaahi siqaayii kana keessa bahuu barbaada anillee akka ilma namaatitti dalagadhee jijjiiramaaf biyyaa bahee malee hinta saqaayyaa akkana siirii natti godhanii dhukkubsadhaa hin mala wallaahi ani libbi dikaamii qabda yeroo innaan jedhuun dhagaa dubbatuu hin danda'u garuu amanuu dadhabe amma garuu wallaahi baay'ee na dhukkubaa jira yeroo gadi na gaggabsa ani amma waan isiniin jechuu barbaadu yoo danda'ame fayyee jira saniin alammootu yoo hin dandeenyellee annamatti tagaatatu rabbiin immootu akka rakkoo keessa na seensiseen keessaa na baasa alhamdulillah amma durallee na baasa har'allee of durallee borullee na baasa garuu ani ammallee manuma Yusuf jira Yusuf illee kinu akkuma argitan na cinaa jira garuu immootu wallaahi yoo ani namatti gifii dalagee gifiin kun marti natti dalagamillee gifii biraatu natti hadeebisu maaliif aan gifii namatti dalaguu barbaadu namallee amma durallee waa godhee hin beeku miidhaallee hin yaadu yoo namaaf dhaabadde malee namatti illee takka osumii akkanaa kana yaadee hin beeku garuu ani akka obboleessaatitti baay'ee gorsillee eeyyuu aaree dhahe eeyyuu aaree miidhullee danda'a garuu sammuuduu namni si ajjeesaa maalii si godhaa ani nama ajjeesuuf biyyaan baane du'uufis biyyaan baane gaafa biyyaa bahu san hin dalagadhaa akka ilma namaa jijjiiradhaa akka ilma namaatitti jijjiirama jedhee biyyaa bahe malee yookaan nama ajjeesu yookaan du'uuf hin isinii gala kana waan ta'eef wallaahi haalli biyya suudhii baay'ee sodaachisanii beektanii gandummaatu jira maaltu jira wallaahi bilbila hiyyala akkuma argitan na jalaa fudhatanii jiranii haa galatoomu Yusuf nallee ammallee bilbiluma isaatiin viidiyoo waraabaa jira kana waan ta'eef wallaahi haga dandeessaniin ani waasaappii kiyya bilbila isaatirratti hin banaa haga dandeettaniin osoo warroonni na beeytanillee kanan beeknillee warroonni keessa na dubbisaa dubbanillee osoo haga danda'u natti dhiyaattanii natti tola isa biraa mootu waan hanga ammaa na cinaa dhaabbatanii baay'ee galatoomaa wallaahi baay'ee na hojii yaada baay'ee na hojii dararamaa haasaa kan kee adda kutoo osoo hin taane beektaa wanni sirraa barbaadu waa takkitti qofa hanga yawwanaatti kan si cinaa dhaabbadhee si gargaaree fideesiin si ga'ee dhugaadhaan amma mana Yusuf jirtaan namoota ni beeka wanni sirraa barbaadu dhugaadha akkuma naan jette waan takka ijoollee kana gochuu hin barbaadu jetteef bakka kanatti akka dhiifama naaf gootu qofaan sirra barbaada yoon wallaaluma kiyyaaf sirra dalagullee hammeenyaaf sirra dalagullee sillee miinee sillee dararee jira an dhugaadhaa hangin si miidharra garuu hangan si dhaabbadheef caalaa kan hundaafu ati siif hin galu amma kun rabbii beekaa mee takkittuma kanoo dhiifama naaf goonaan gartee min gara kiyyaa kanan sirraa barbaadaa si jechuu barbaaddeetti kan sanirraa hafe immoo hordoftoonni keenya akkuma ilaalaa jirtanu nillees miidhe nillees wallaane harallee borillee taanaan nutiin tuni Oromoodha saba tokko dhiiga tokko gandummaa wal qomnee goda wal buusu osoo hin taane bakka takka dhaabbannee miila takka irra jennee rakkoo keessaa wal baasuutu irra jira kanaafuu jennaan abdii keenya dhiifamaa waliin dubbii osoo sitti baay'isuu hin taane atilleen hammaan tana hamma fayyitee mee dhiifamuu kee qaba sirraa barbaada dhiifamaa an dhiifama kee rabbi gaafadhu malee anaan gaafatan mignaatu anatti miti gadallan taate rabbitti si gala ani si miidhee hin qabu waa siin jedhee hin qabu ilma si jalatti hin ajjeesne dhiifama yoo feete rabbi gaafadhu dhugaa dhiifama rabbiin ni gaafata ilmi namaa itti sababataa jedha rabbi dhiifama isin haa godhu anaa dubbisa kutu waan biraa waan ta'e isin hin jedhu kana waan ta'eef akkuma gartan akkuma isarraa dhageessan ani wallahi hedduu baay'ee nama rabe hoggaan rakkoo isaa hunda dhagu baay'ee hedduu takka hangana namummaan isa moggaa ta'ee buusullee ni agartan jee yaada wallahi baay'ee takka bakka gocha isaa yaani hojii isaa rakkoo isaa gizeen dhaguutti akkuma dhageessan jedhee kana keessan jedhe osoo takka dalagaa hin seene rakkuma santu mana fayyallee isa fidee namni asitti gatee deeme sunillee osoo isaaf hin hubatin deeme analleen osoon isaan hubate waa'ee isaa irraan dhagan kan hunda irraa hojjuu kiyyaa wallahi isallee dhiifama gaafadhee rabbii kiyyallee
dhiifama gaafachuu qaba wallahi isinillee dhiifama gaafachuu barbaada isinillee argaa turtanii akka rakkoonillee arrabsaa turtanii kana hundi bakka anna duratti hin mul'anne dura aara fiyyaa hojjetu laakiin arra kiyyan akkatti afaan isaarraa kan hunda dhagoo hedduu takka mararfadhee hedduu takka gaddee biyya namaa keessa baatii 8-9 miti guyyaa 9 taa'uun haadha abbaa fi malee ni ulfaate maaliif jennaan namni kun nyaata dhugaa waa meeqa barbaachisa uffata qayyadatu barbaachisa uffata kana agartee yoo dalagate malee waa bitatuun hin danda'u akka inni natti akka rakkoo isaa ammaan tana hubadhetti wallaahi an ammaan tana garuu hangan danda'e bira samman dhaabbadha jeeyyaadha inshaallah saniifuu isinillee gartee rakkoo hunda isinitti himatee ture ni agartan jeeyyaadha hanga dandeessanii hundi keenya bira dhaabbannee yoo biyyi namaa ittiin tuqin biyya ifitti galuu fedha dhugaa hedduu akka dhukkubsate bakka onnee sanillee baay'ee dhukkubaa jira waan ta'eef akka galuu biyyatti dhangala'aa jee ammaan kana eega kunoo irraa haasaa dhagee hedduu takkan gammadee hedduu takkallee baay'ee na rifachiisanidha waan inni hojii isaa bitan dhagoo sanumaafuu dhiifamas isinillee nuuf godhaa ani rabbii hiyyattillee dhiifamaa hin deebi'a isallee hangam bira jirutti illee dhiifamaa godhee hanga na bira jiraatutti asuma hanga mana fayya na bira jirutti biran dhaabbadhaa waa hundaanuu hojiidhan isin agarsiisa jee yaada. Ni amma dhugaa dubbachuudhaaf mana kanallee taa'uun barbaadu. Akkuma gaafa duraa ijaarrallee hin jedha mana kana taa'uun barbaadu. Biyaan isaa gad danda'uun osoo yeroodhaan as keessaa bahee natti tola. Kanaaf wallahi waan isin hin jirtu akka hin qabu fuulli namaa azaaba akkuma reefi sana irra deebi'ee isin himachuu barbaada. Garuu bakka ammaraa jedhameeti rabbi immoo maftee hojii fiduu danda'a. Homaa waan biraa waan jedhu hin qabu. Garuu isin hanga har'aatitti wallahi baay'ee galatoomaa. Baay'ee isin jaalladha. Akka na jaallattanillee baay'ee beekaa. Yuusuf illee mootuu wallahi hanga ammaatitti sagalee isaa hin dhageenye ani baay'ee samuuna kan namta akka waliin beeku akka waan jechuun ani jireenya ilma namaa keessa hin jira jedhee wallahi sammuu kee keessatti hin yaadu maaliif jennaan namni yeroo asitti of argu anaaf waa biraati kanaatuun deebi'ee jarallee miidhuu waan hin barbaanneef jecha amma durallee waan irraa dubbadhe ammallee miidhuu waan hin barbaanneef durallee waan irraa dubbadheef wanti isaan miidhiinsaatii fi isaanitti mufatudha wanta kanatti hin dhagaamne jechuudha. Kana waan ta'eef ani alhamdulillah lubbuu tiyyaan fayyuun hanga nammootu afaan baafadhee isin fuuldura dhaabadhee dubbatuun kiyya bataamitti natti tola. Bilbilli kiyya badullee iimeelii kiyya waan sammuudhaan beekuuf jecha homaa waan hedduu na yaachisuu hin qabu. Viidiyoo kanallee yuutuubii kiyya irratti gadi isin dhiisa. Kana waan ta'eef ani alhamdulillah fayyee jira. Rabbiin galanni haa ga'u. Kanaafuu horaa bulaa dagaagaa baay'ee isin jaalladha isin jechuu barbaada.